Warra bu'uura baadiyyaa yaabtuu warri deemu barbaadan mana hin deemu. Beekumsi deemu beekan. Maaltu sin sodaatu tuutiin dubbatu kunnuun si dhokama. Leela nokoo fuudhanii sagalee gaalataan dura keessa argama. Anargeera 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 guddummaate anargeera 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 guddummaate anargeera. Sagalee Waaqayyoo kana dhageenya. Iddoon dubbisu uumama 22 macaafa uumamaa 22 seera uumamaa jechuudha. Lakkoofsa 8 irra kan jiru dubbisa. Abrahaam deebisee Waaqayyoo fi masaatii qalma gubamuuf hoolaa in erga yaa ilma koo jedhee isaan lamaanuu walii wajjin adeemanii. Ameen. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa baay'atu. Bara baraan eebbifame. Waaqarraa kottu sagalee kennutti dubbadhu. Seexanni diinni keenya bakka jirutti nama haa ta'u. Waaqarraa dubbii kennu ergi. Gurra dhageetti keenya bani. Sabni kun dubbii kana dhageetti na jijjiiramu. Manni isaa bultoon isaatti na haara'u. Dubbiin irra ganama kana dubbatamuudhaan saba kana haa eegu. Waanjoo isaan irra jiru haa cabsu. Gooftaa kana gootuu ulfaadhu. Haa Yesuusiin. Ameen. Noraa. Garuu tiksi yeroo darbe hojii akka wal qabatu yeroo darbe sanbata guddaa ganama turre maal jennu isin barsiisee ture. Haqa immoo Waaqayyo warra amantiidhaan deemaniif hin qopheessa. Ergaan kun walumatti jira. Warra amantiidhaan isa duukaa deemaniif Waaqayyo hin qopheessa. Mata duree irra laallu Waaqayyo hin qopheessa. Nama sitti gurra jirutti akkasitti dhahiiti Waaqayyo hin qopheessa. Waaqayyo waa'ee kee maal godha? Waaqayyo hin qopheessa gaafa jedhamu Waaqayyo hin hojjeta. Waaqayyo baroota darban hojjechaa ture. Bara keenya har'aas hojjechaa jira. Hidhaadhaan baay'ee hiikaa jira. Warra amantiidhaan isa duukaa deemaniif immoo Waaqayyo hin qopheessa. Waaqayyo hin qopheessa gaafa jedhamu Waaqayyo waaquma irra taa'eetu ijoollee isaaf haala mijeessa. Haala mijeessituudha Waaqayyo. Iddoo kanatti seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa tokkumaa kaaftanii yoo ilaaltan Waaqayyo Abrahaamin qoree ilaaluu barbaade. Abrahaam dhala hin qabu ture. Abrahaam dhala hin qabu ture. Waaqayyo kakuudhaan dhala kenneef. Gaafa dhala kenneef jedhu immoo dhala hin argate dhala kakuuti. Dhala kakuu kana Waaqayyo maalitti hin jedhe? Tulluu Mooriyaa irratti maal godhe? Aarsaa naa dhiyeessitaa ittiin jedhe. Aarsaa naa dhiyeessii gaafa inni ittiin jedhu aarsaa dhiyeessuudhaaf tulluu Mooriyaa irratti fudhatee ol bahe. Gaafa ta'u dargaggoota mana isaatti hojjetaniif harree fi ajee gahe. Garuu waan tokko sitti hima. Waan ati qopheeffachuu hin dandeenye hin qopheessa Waaqayyo. Ala duree mana kee fiteera Waaqayyo barana. Warra amantan isiniif haa ta'u. Amantii barbaade waasaa Waaqayyo hin qopheessa gaafa jedhamu namoonni tokko tokko hin amananii Waaqayyo ergaatti dubbateera Waaqayyo kakkuutti dubbateera garuu waan hin taane hin amanani. Waan Waaqayyo waa'ee mana keef karoorse sun sirriidha. Namoonni garuu dhaabbatanii Waaqayyoon eeggachuu dadhabuudhaan rakkoon isaan mudatu baay'ee. Haasaan dhiyeessee haasaan dhiyeessuun hin ulfaata akka ulfaata. Meemeesi warri ijoolleen lama sadii qabdan ammatu Waaqayyo ani Waaqayyo haasaan sirraa barbaada mucaa kee jedhu giddiidhaaf hidhee dhuguma geeta. Ila amma ijoollee bakkee jala kanaaf amma lama kennee tokko kee aanaa kennaa yoo inni kennaa jarri isheen. Waan takkoon isinitti namoonni maal barbaada Waaqayyo garuu Abrahaamin qoree amantii isaa uummanni ga'u naannoo barbaada. Isheen tokko tokko Waaqayyo laffateetu rakkina irratti nu kubbisa. Gaafa rakkina irratti nu kubbisu amantiin keenya laaf. Amantiin keenya immoo rakkina keenya sana dhugeetu mul'atee amantiin keenya rakkina nyaatee gabbatee nama guddaa nu godha. Ameen jettaa laata? Waaqayyo hin qopheessa gaafa jedhamu akkamitti mucaa
waaqayyo dhiyeessee deemna. Eewwee isa yaadata dubbata. Laa kan qalamuudhaan mo'is kan inni kottuudhaan haasaa dhiyeessinaan hin jedhu mo'isu. Inni ulfaatu dubbi'u. Toora asiitiin baqanna bakka. Dura maal ta'u dura jira amantiin namaa qorameetu gidiraalfamee rakkinatti galee abiddatti galee tumameetu gisee tokko tokko seeqana duwwaatu nama qoree nama laalabeti. Waaqayyo Abrahaamin qoree ilaaluudhaafiidha. Waaqayyo gisee tokko tokko amantii bakkee ammati geessu qoree si baruudhaaf gisee tokko tokko gidiraasitti gadhiisi. Waaqayyo nama qoruu hin qora garuu akkasitti badduu miti akkasisatti jabaattu godha. Qoramsi kee kun waaqayyotti si buta malee waaqayyo irraa si butu ameen jalika. Kanaaf maal jechuun barbaada jireenya amantii keessatti gidifamuun jira garuu waaqayyo hin qopheessa sabaranaa kana. Warra amantanii nyaattu baranaa ameen jira. Waaqayyo hin qopheessa gaafa jedhamu sangaa fakkaata. Abrahaam kootu tulluu moorii irra taasisan ariyoosiidha. Kan inni ittiin mucaasaa kanaan isaa nyaachuudha mucaasaa. Kan inni ittiin mu'is kanaan isaa nyaachuudha mucaasaa. Gisee tokko tokko dhaloonni akka waan badaniif ofii isaanii fudhatu. Waaqayyo garuu qoree karaan jireenya bara baraatti geessu dhiphaadhaan sagalee waaqayyo. Qoramuu kee irraa kun ulfina samara hin qabne sanaaf si qopheessa akka Paawulos. Har'a qoramaa jirta yoo ta'e har'a gadi buutee jirta yoo ta'e har'a gadi buutee boqqolloo buutee ol baatanii goolishaan. Maaliif waaqayyo tu dubbate waan ta'eef waan waaqayyo dubbate immoo karaatti dhufu yoomi himu buna hin tuttura malee waan waaqayyo dubbate karaatti dhufu. Eebbi tulluu mooriyaa gamatti ilaalanii isin harreen dargaggeessin asfalta fa'a. Warra kun barbaadan hidhafuu warri deemuu barbaadan marana hin deemu. Mee warri deemuu feetan? Isinii ma ta'u? Asuma turtuu isinii anaa mucaammoo aarsaa dhiyeessineerudha. Lakkaa maaliif hambise isinitti bakka dargaggeessi sun dhoowwuu danda'u waan ta'e aarsaa mucaa kee dhiyeessinee dhoowwuu waan danda'aniif waa asitti asbusine. Namni dubbii ishee baay'ee waan mati gaa'ummaa kooti jalina kooti waan ta'e si dhoowwuu barbaada. Ilaamee! 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 Isa barana lafa dhaabbattee kaata. Isa boodee asuma turtusine. Isaan asuma turanii aarsaa dhiyeessuudhaaf tulluu moorii irratti ol ba'an. Caalaa ganama amantii. Amantiidhaan qopheessa jedhee sila dubbateera. Mucaa duwwaa dhaqee olaan hin jirtu. Abrahaamiif Yisihaaq duwwaadha. Sila dubbateera. Amma garuu raawwatame. Ameen. Waajiru Namatti waajiru mana kee waajiru qalbiin kee olaadha kiisiin kee duwwaadha akkaawuntii kee irra birriin hin jiru cufaadha farattee fidee kan yaake dookimentiin kee gatameera cufaadha duwwaa taate zeeroo taate adeemtee deemtee dhabde qophaa'ee si eegaadha. Si fuuldura.
Haleluya. Rabakan pralabas paralabakan pralabadia. Yesu nafke Abraham. Asa Yesu nafke. Hingkara kara le lola tutti kai. Jepo tutti kai. Didia tutti kai. Profesi gavani muchasa asa Yesu na. Profibate digau. Abraham. Abraham. Mari kasih tu batera wagai ko pesadera Abraham. Amen. Abraham. Amen. Muchake rataman golin. Akatina jalla tu argera. Mega lagari abdu balare kuno nana sabda usiduma jira. Ola ke laate sabara ke laate nando ke laate kemo kalkal kasani kalite. Wa kama surah ke buga wanda rabbe. Sitali mani surah ke buga wanda ke tiaba. Saya shantam itu kalau kau sedih itu orang kasih kasih dah. Ati senda ayu ini utuin tai ipinam macok te. Ati senda ayu ini utuin tai ipinam macok te. Karena tu bukan jurun lagi. Karena tu bukan jurun lagi. Wafta kini wakayo sifte. Wafta kini wakayo sifte. Si sama sagar gare. Si sama sagar gare. Pulau itu berugati sama tanah mana nesu. Pulau itu berugati sama tanah mana nesu. Arka ke sana pura. Arka ke sana pura. Isalat orang si balik ke sana kaya. Isalat orang si balik ke sana kaya. Pura ke orang si pura keluarga. Makan ko indalu lamun jaya. Sarah Dusel. Agalu basi. Wakayo mali sini boleh mali baju berbar. Mucha agalu na boleh. Kora tipu dia ya kesa orang. Mendali kagana orang alkane gafu ya gafu. Tu indale le magari dah tu rabu deh. Nani ada. Bukan nana ada buat. Gabaka misalnya ko ditaga je dan dia ni. Jadi kagani. Masih betul betul anda tu. Masih tu Quran nanti di mana sih nerjaan hu, di sana pun tu nerjaan de Malazu, siapa ni mana ni tu surah jimpan itu yang gay, meja pun saya nama ni. Harga orang itu pun saya ada dalam sana. Mana dalam ada bisa kau yang susia. Amma kan ni, amma bukti boleh jadi tu, amma yung bila sebab boleh tu. Kamu begitu dah sini, okey saya berada di jalan Rajin Abraham nak bertani. Terkasi boleh ga utukan utuku, buaya besar jalan kamu begitu dah sini sana. Ukuran okey saya nabe. Kalau orang yo sana kan osye. Segala aku dah bertani le. Kalau orang sini bahasa kerana nak ni, mau kerja kerana dia tanah dia ni. Maka yo mau apa le osye lah. Kerana dah pada di mayu aku ni. Amal dia bila kena terbuat saya. Kita kawan lepas kan nanti kau itu ni aku pada itu dia mudah dia. Mana gal kamu waktu mana? Gua sahaja simpai je kalau kami tiga dia satu. Makanya sini ni je ramai Sarah Dusel. Wakayo mali sini boleh mali baju berbar. Maqaan bultuu jedhama. Gamtaa uummaadhaan dhufe kan dhugaaboo barbaade dadhabbiin isaa kanaan utuu jiru dhukkubaa qabame. Dhukkubi kunis luqqeettuu keessa ganda waraanaa miila walitti naxalaa. Kanarraan kaasee gara mana qorichaa hospitaalaa gaafa deemu mana qorichaadha ammoo sababa dadhabbii kanaan jiruu fi qorichaas marfeessii kennuu hin dandeenyu naan jedhani. Kanaafi furmaata hin qabu. Gargarisii kamuu danda'u jedhee abdii guddaa kutadhe. Kanaafi gara kadhannaa kanaa gaafa dhufu raajiin fa'aa waaqayyoon naaf kadhatanii naanii kanaan booddee waan tokko taatu mucaa kee baadhattee dhuftee dhugaa baata naan jedhanii ergasii inni luqqeettuu kenna maraasumsii inni miila walitti na xaxusi na dhiise anis rakkina tokko malee waaqayyo garaagara na hiike. Kanaafi dhugaa ba'u dhufe. Ammallee galanni isaa kan Yesuus jedhee kan jedhamu.
Maqaan keessan eenyu jedhama? Isarraa dhuftanii Waaqayyo maal isinii godhe? Maqaan koo Aragee Teessoon jedhama. Giddaa Boojjiiti. Waggaa ja'aan kufadhee mana qorichaa eessos dhaqeen dadhabe. Yeroo mana qorichaa dhaqu onnee fi garaa jalqabii geeru. Qorichuma naa kennu qorichi isaan naa kennu na fayyaduu hin dandeenye. Garuu addana dhufee ji'a tokko nan du'ee man garaa kutadhee abdii kutadhee ergasii booddee addana nuti. Awun addana dhufuu raajii Abiraam faana kadhatanii dhukkuba kanatti bilisa baateetta deebii dhugaa bahii naan jedhan. Galanni isaa kan Yesuusiiti galateeffadhaa Waaqayyoodha. Tole utuu lafa kana hin dhufin fuula dura amma isin irra ture manni yaalaa ammoo maal isin jedhee ture waa'ee dhibee keessanii kanaaf. Manni yaalaa qorichuma naa kennu manni keessaa waan tokko na fayyaduu hin dandeenye. Gara waggaa ja'aatti qabamuun koo ji'a tokko garuu waan du'aan abdii kutadhee addana dhufe. Erga waggaa ja'a maal gochuu faayidaa dheessan turtanii? Waan tokko hojjetachuu hin danda'u taa'ina harka namaa akka jedhu. Garuu erga gaafa isinii kadhatame kaastanii dhibee kana of keessaa dhabdanii. Dhabee waan barbaadeen hojjetadhee. Gooftaan dhibee kana isin keessaa fuudhee akkamitti galateeffatu? Isa gooftaa biraan hafinaa nagaan nagaa. Maqaan keessan eenyudha? Isarraa dhuftanii maaltu isinii ta'e? Maqaan koo Marartuu Danda'aadha. Waldaan koo Malalisaa Qomis. Na dhukkubee mana qorichaa addana yeroo mana qorichaa dhufuu naqamteetti naa barreessanii. Kan ta'eeti mootummaatti wal'aanan taa'anii kennaa deebisan morma keenya baqasinee gaafaafna malee qorichi kennamu hin jiruudha. Gaafa sana addana dhufee dhukkuba sanatti ati bilisa danaa kadhatan akkasumatti adda kootti bu'anii nan gale. Yommuun deebi'ee fayyummaa immoo miidhuman ittiin dhaabadhee Waaqayyo waaqeffatu nan nafu. Addanaatiin waamanii naan gaafa lammaffaa deebi'ee dhufu miilli koo dhaabachuu didee xaraphiyaa fidanii naa ka'anii miidha koonaa raajiin fa'aa akkuma nama dhidhiibuutti dhidhiibanii naati kadhatan. Isarraan kan ka'e deebi'ee miidhi koo kun isin fayyee mormi koo inni baqafame dhan isin akkasumatti naa fayye. Beekalata isaatiidha Yesuusidha. Isiniyyoodha isarraa dhuftanii Waaqayyo maal isinii godhee maal dubbachuu barbaadu? Maqaan koo Jaalataa Gaariin jedhama. Aanaan koo Abdoo kan beerirraan dhufe. Wanta ani Waaqayyoodhaaf dhugaa ba'uu barbaadu ji'arraa iddoo kana dhufe. Mucaan kun na jalaa dhukkubsattee turte. Gaafa 16 galgalarraa dhukkubee mana yaalaatti geessee mana yaalaa sanatti tajaajilanii mana yaalaa dhuunfaatti waan tokko hin fayyadne. Darbee buleessaa immoo mana yaalaa mootummaatti hin geessuu hin dandeenye. Achi ciibsaniitu yaalanii gaafa isheen jijjiirama dhabdu amma immoo mana yaalaa iddoo kana fidu. Mucaan kun haala dhukkuba isheetii garaa kaasaa garaan kaasu kun marrummaa ishee achi gadi jiru. Namni isheen goga nyaata nyaachisu baay'eetu kanaan ilaallu nurkatti gaafa isheen dhufee jettu mana yaalaa kana finnee mana yaalaa kana gaafa finnee jennu addanaa isin ciibsanii kun qoricha sadumaati kan jedhutu yaada tajaajila godhanii jechuudha. Qoricha sadumaati gaafa isaan tajaajila godhanii fi yaadanii yoo kanarraatii hin fayyadu ta'e Waaqayyo yoo kanatti malee hin fayyadu kan jedhan yaada naa kennanii ammas ganama isaa fudhanii yommuu ilaalan mucaan kun jijjiiramni isheen qabdu hin jiru waan ta'eef mucaa kana altiraa kaafna jedhan. Amma gaafa mucaa kana altiraa kaafna isaan jedhanii yaada naaf kennanii namni tokko mucaa kee kana fayyifachuu yoo barbaadde mana kadhataa raajii Abiraam naqii altiraa kana tunkaa isin fuulduraa kan jedhu yaada naa kennee anis achii bareedaa dhufuudhaaf yaadii godhee kan ture ituma haayibiin irra jiru mucaa kana fudhadhee iddoo kana dhufe jechuudha. Ituma haayibiin irra jiru mucaa kana fudhadhee iddoo kana dhufe toorri kadhannaa immoo gahee jedhutti mucaa kana fudhadhee iddoo kanatti dhufe mucaa kanaaf yeroo naa kadhatanii akkaataa ishee itti dhukkubsattu yommuu itti himee jedhu raajiin Waaqayyo gidduu galeera kan jedhan mucaa kana bishaan dibataa fudhanii yoo baasanii kanaan booda Waaqayyo mucaa kana naaf gargaaree yeroo sana nyaata nyaachuu dhiiftee kan turte mucaan kun nyaata nyaatte mucaan kun hin fayyidee kanaaf Waaqayyo waan mucaa kana naaf gargaareef Waaqayyo naaf galateeffadhaa jechuudha. Galanni isaa kan Yesuusiif galata fidaa Hidhaan keessan hiikamu sa'aatii kana. Egaa dhaabbadhaa shibbaabaa kan turuu sana namatti lalabarra. O Yesuus! O Yesuus! Akka keessa bakka na tuqe. Akka kee fedhe saba kanarra kaa'i. Hidhaan saba kanaa hiikamu sa'aatii kana. Hidhaan dhaloota kana haa hiikamu yeroo kana. Waan saba kanatti gurgurta haa buqqa'u sa'aatii kana. Waan dhaloota kanatti gurgurta haa ka'u sa'aatii kana. Kan karaa sibiila boorrachi ajaa cabu saba kana dura ulfina harka keessanii fadhaa baay'eedhaa siyaa ol duukaa inni dukkanaa
Ergamaan gosotaan mataa irratti kan hojjetame wayyaa irratti kan hojjetame namni hundi dhumbaina harka irraa saayifadhaa ifa ofirraa ciraa mataa irratti kan hojjetame wayyaa irratti kan hojjetame kiisii irratti kan hojjetame ciccitaa wayyaa irratti kan hojjetame kiisii ishee irratti kan hojjetame kiisii isaa irratti kan hojjetame footoo irratti kan dagamame gurbii irratti kan hojjetame qabattoo wayyaa irratti kan hojjetame footoo ishee irratti kan dagamame ilaalaa fadhaa baay'eedha humna maraacha jawwee mana siyaanaa kudhaama mormatti kan hojjetame soorumaan kan itti gale FB'dhaan kan itti gale maraachuudhaaf kan jedhu jawween akka mataa sunfatee arraa bukkune afurii waraabessaa inni waraabessaa fura du'aa gabaani shefan marrummaan kan nyaatu hunda kan nyaatu ilma kan nyaatu harka kan nyaatu garaatee kan nyaatu birriirratti kan hojjetame warwarkaratti kan hojjetame Perché già Siro dosa pubblico sognaco che sanzi che roga torbadera casa di Daniel Belisa devi al cava volete di Golicia la cava tara tributa Yesus di kali juga maka di Fabirahong iga banna iga Ruku darga ke dari ukuran da barsinar ka akwai bai su barbada aga tolbu Azrat Anu
salamu kura saddeetu garaa keessa ture kuma deemu. Balbala keessa baay'ee warra mataa. Waan mataa isin dura dhabe ganama kana waaqayyo raba kootii jira mataatti godheera. Melissa, kanatti adda furmaata kanarra ganama kana dhiiga walicha furmaata argadha. Warra amantan amantiidhaan akka addaa maqaa gooftaa Yesuus rakkina keessa nufurraa urgumaa fannisaa ba'a. Ajejeera dhiiga walichaa jira sanirraa fannifamu warra amantan. Yeroo kana maqaa raba kootiin jira sanirraa fannifamu dhiiga walichaatu. Afannifamu maqaa gooftaa Yesuus. Harka mirgaan fuudhaa miila mirgaan lafa dhiitaa narraa fannifamee nana dubbata sagalee jedhama. Dubbata maqaa Yesuus. Kali sini, balik kap, balik kap, balik kap je, balik kap. Itu baca tu ya, itu betul. Ini betul. Kat kaya apa? Haleluya jela lukudo wala. Haleluya. Haleluya. Jira ye. Jira Yesus. Jira Yesus. Jira Yesus. Haleluya. Mata sindura da began nama kana waaqayyo raba kootii jira mataatti godheera. Mataa sini baargatu. Kanatti adda furmaata kanarra ganama kana dhiiga walicha furmaata argadha. Ramadan, Rana Papa Katia. Hari itu akan Yusuf, Rana Habo. Betul. Agak jauh. Asilan. Gadis itu ni, ya kisah. Ya gadis itu, tok. Lam. Sadi agak sedih kisah. Tok. Lam. Apa bukan ya kisah? Iya bukan. Toko. Mama. Sadi sama. Wah, ini kira. Dewi tinggal di para. Malu tu sini aku batu. Ramu aku tadi sekian tu amma sekian bayar aku tak kisah kita di pada di. Kalau bulan cira ya sudah ada pada. Cira cuma kayu mana ke kalau dia bocah jadi kawan.